of coin. Akkamifa nagaa keeti? Nagaa kooti. Ati lammii Itoophiyaati moo faranjiidha? Itoophiyaadha malee. Ati kee lammii Itoophiyaati? Maarree. Abbaan kee hoo? Ayirlaandiidha. Amma waggaa meeqa keeteeti? 7. Gaddaan kan hedduu garaas nyaatu eenyudha? Amma mucaan tokko ni jira. Inni isa barsiisa. Maal isa barsiista? Abbaa caadaa. Tole. Immoo mucaa akka hookotiiti. Tole. Achii booda immoo na gugguba. Maaliif? Hin dhaga'u. Tole. Fakkeenyaaf cal jedhee dhaabbadhuun jedhe. Tole. Akkanatti gadi jedhee jedhe. Cal jedhee immoo ani barsiisanii jira miti. Maaliin yoon jedhuun jaa. Garuu ni beeka. Beekaadhuma? Beekaa godha. Eeyyee. Kanaafuu mucichaan jibbitu? Ani garuu xiqqoo ishee itti aareen jira. Tole. Garuu nan jaaladha. Itti aartee ni jaaladha. Tole eenyu argitedhame kan miirri gaddaa sitti dhagahamu? Amma fakkeenyaaf ati jirta miti. Wanti keelloon kun doonkiin jira miti. Wanti kun natti hin tolle. Tole harree kolfoo as keenya ni jijjiirra. Yeroo callistee na laaltu nama gowwaan fakkaadha moo nama baradheen sitti fakkaadha? Lakkii hoomayyuun fakkaattu nama fakkaata. Kan gurra muruu fi kan damma muruu keessaa isa kamtu caala? Damma muraa wayyuu? Ni wayya. Abbaabba Tasfaayee fi Saantaa Kilaawus keessaa isa kamtu caala? Saantaa Kilaawus. Maaliif? Maaliif kennaa nuuf kenna ka? Tole. Biiftuun barachuu jaalattii moo Leedii Bagiitu caala? Kamtu sitti tola? Lakki Leedii Baag naaf wayya. Miiniskirtii moo uffata dheeraarra siif wayya? Kam jaalatta? Lakki kanatu caala. Chaarlii Chaappinii moo Halaqaa Gabra'aannaa jaalatta? Kam siif wayya? Halaqaa Gabreedha moonyinni. Itoophiyaan ijoollee moo Nikilii Dooyinii siif wayya? Kam jaalatta? Itoophiyaa ijoollee naaf hin wayyu moo? Dhugaadha. Eelee sibiilaa fi oovnii keessaa kam siif wayya? Eelee sibiilaa. Maal jechuudha? Guyyaa tokko biddeena nooyisa jedhee jechuun koo nyaata nooyisa jedhee ibsaan hin jiru. Achii booda baay'een beela'e. Gitaaraa fi kiraara keessaa kam siif wayya? Gitaarii wayya. Maaliin caalan? Maaliin? Amma ani kanan beeku gitaara. Garuu ati kan biraa kan jette ani hin beekne kanaaf. Kiraara jechuun isa kana ilaali. Kunoo. Magariisadha moo? Kiraarri kanadha. Iskiriinii irratti nagartu ati? Magariisadha bar. Kuni moo? Eeyyee. Tole callisiitii argeera jedheeti nuti editingiidhaan itti galchina. Tole argeera. Callisee lafaa ka'ee booyi kan siin jedhu yoomidha? Jilba kooti kaa. Kan booyi siin jedhu moo? Kufee jilbi koo nama daa'e. Yeroo kuftu moo? Eeyyee. Abju sirriitti bareedu osoo argitu hirriba kee irraa kaatee beektaa? Eeyyee. Meenatti mime? Amma achi bulbulaan jiru. Sirriitti rafeen jira. Garuu abjuun sun maal ture? Abjichi namoonni hundi chakkoleetidha miti. Ani immoo namaadha. Achii booda hunda isaanii nan isaan nyaadha. Gara fuulduraatti yeroo heerumtu abbaa warraa akkamii akkasiif ta'u barbaadda? Kan Waaqayyo naaf kenne kaa. Maal nama kofalchiisa kun? Seenaa nama tokkoon siif dubbisaa? Dafinaa dubbisi. Namichi eenyu akka ta'e maqaa isaa natti himta. Tole. Mee ishii kana dhugaa dhagaa kanatti na dhaggeeffattu. Seenaa isaa siifan dubbisaa maqaa isaa tilmaami. Tole. Dubbisuu hin dandeechuu? Amanamaa fi tajaajilaa gaarii ture. Laphee Nabiyyuu Muhammad keessatti bakka guddaa qaba ture. Kan dhalatan bakka Nabiyyuu Muhammad itti dhalatan Makkaa qulqulleetti keessattidha. Maatiin isaa garuu asuma biyya keenya Itoophiyaa irraa gara Makkaatti booji'amanii turan kan achi deeman. Namni kun egaa mu'aazinii isaatiin seenaa musliimaa keessatti mu'aazinii jalqabaati. Mu'aazinii jalqabaatti kan filatame Nabiyyuu Muhammadiin ture. Kan sagalee bareedu uummata isaas kan waamaa ture sagalee isaa miidhagaatiin ture jedhama. Kan du'e bara 638 hanga 42tti jedhama. Kan amantaa Islaamaa fudhate ola deemaa waggaa 16 ta'eeti. Maqaan isaa eenyu jedhama? Muhammad Ali. Muhammad Ali. Muhammad Aliin taphataa buuxxiiti bar. Bilaal al-Habashii fi Bilaal ibn Rabah jedhama.
Itoophiyaan Ameerikaadhaaf kan qarshii liqeessine maaliif? Eessa argatteeti kan liqeessitu? Akkam? Osoo qarshii baay'ee qabaatte ijoollee juusuu baay'een bitu ture? Itoophiyaa keessa mooraan inni jiraayi? Yaa rabbii koo. Egaa asumatti nu eegaltanii? Itoophiyaan hundi nyaata bituudhaaf qarshii alaa liqeeffanne eenyutu kanfala? Nutu kaffala. Numatu kanfala. Numatu nyaate kaa. Eeyyee. Waan nyaanne kanfaluu qabna. Meeshaa waraanaa bituudhaaf yoo qarshii liqeeffanne eenyutuun kanfala? Maal jette meeshaa waraanaa? Nama hamaa yookaan gaarii kan godhu maalidhame? Seexana. Garuu kan gaarii godhu Waaqayyoodha. Kasmiti? Itoophiyaan haadha keenyaa jedhama. Kanatti walii galtaa? Maarree? Akkas taanaan harma ishii eenyutuun hodha? Biyyaa bar maal taate? Maarree? Maarree? Haadhootatti harma hin qabdu? Osoo harma qabaattee maaliif akkam jirtu ijoollee nuun hin jettu ture? Osoo aangoon rakkinoota Itoophiyaa keessa jiran hundumayyuu akka furtuuf siif kenname? Mee jalqaba rakkina isa kan furtaati? Namoota wal lolan. Namoota wal lolan. Namoota wal lolan moo? Eeyyee. Maal goota? Akka wal hin lollee wal jaaladhaa. Achii booda immoo yoo na didan immoo mana kootti isaan galchee tanan qabattoodhaan qabee isaan rukuta. Akkasitti yoon isaan rukutu dirqama wal jaalatu. Baay'een si galateeffadha gaaffiiwwan koo xumureera. Waadaa galuu qabda. Ani moo? Eeyyee. Amma wantootan siin jedhu hunda ni raawwatta jechuudha. Kofoo shan namaaf kennita. Kofoo gabaabaa 5 kenni. Shurraaba 5 biti. Maaliif shurraaba gabaabaan bitin? Amma nyaata 2 feestaaliidhaan akkasuma shurraaba fi kophii 2 yoon kenneef yoo kenniteef natti tolaana. Haaraa biteen isaaniif kennaa? Maarree? Kanan uffadhe hin danda'u? Ani kanan jedhe isa haarawaadha. Haaraa bitee yoom yeroon guddadhuudha? Yoomi? Gara fuulduraatti? Guddattee jirtaa bar. Kanaaf yooman kennare waggaa 10 booda kennu? Waggaa 10? Waggaa 10? Ni nyaachuuf mooti? Maal jedhaa kun? 10 immoo ni tura. Yoom kenna? Guyyaa 7 booda. Salbaaja bituu nan danda'a? Salbaaja. Salbaajin maaliin? Jirti uffanni alaa galtu tokko. Uffata akka keetii kan namoota gurguddoo? Suufii moo? Eeyyee. Lakka daraa waaqaa? Maaloo daraa waaqaa? Yookiin kan kee kennu? Dura maallaan jette? Kofoonaan jette? Jiinsii yaadete nanniis? Shurraabinaan jette? Tole. Suufii asaan fidani? Suufii 5? Suufii 5? Qaalii dabar? Tole garuu kan kee kenni kaa? Kofoo tokko, jaakkeeta tokko, akkasumas achi booda shurraaba bitta. Tole kan koo suufii meeqa siif kennu? Suufii meeqa? Suufii tokko. Tole suufii tokko siif hin kennu. Achi booda kan uffatte kana kennita. Lakki kun haaraadha bar baay'eetti hin hojjenne man. Haaraadha showuu baay'eetti hin hojjenne. Maarree kenni kaa? Ani maal na galchi? Maal na galchi? Ati nama biraatiif hin yaaddu? Na gowwoomsaa jirta? Ati naaf hin yaaddu? Ati uffata baay'ee qabda miti? Daawwattoota keenya baay'ee ni galateeffannaa. Egaa ammoo guyyaa 7 booda booksarii fi boodiidhaan ijoollee qaxalee hojjechuu ni dandeenya. Akkanatti mufanne egaa nurraa baasaniiti homaa gochuu hin dandeenya. Akkasii miti. Isinis kenna nama waa hiixatu nu haa godhu waaqayyo si haa kabaju waaqayyo si haa eebbisu. Ameen. Biyya dhuftetti nagaan si haa deebisu. Dubaayittis nagaan si haa galchu. Baay'ee si galateeffadha. Don't